بجمرة جزء مالت بمايكي أورمو أردت أرجع ياركي سكومندو يروح تكموتي وأنا قلت له خلصنا نرجع فتا مسكينة واتكم بين أورمو كو جلاجلات تقوتو هرجع دبتان جرا سكالين نجبرا دكما والله كاي فتى كتاتة كارول فتى سكالين سرّي مو بيا سكالين كسرّي فتا كتاك بلي سكالين كسرّي فتا بلا بلتة رتنا فكا تاسرنا نرجع فتا أنا جيب بارا ما تكون كابو جيب بابا كتاك كتاك وأنا دبتون دمو هبنا نيجا فجيسي إلى الشكل سكال كذا بتا أورمو دا مايكين جندن فكاتو بسان فكاتو كل وقت أورمو تدبان تيامر جندا سنكابدو كوسا سنكابدو سايدي بيجرين كابدو أورمو تو كتة أورمو تو بابات أورمو تيجاتي فيديو فات دبان تيامر إنه سريدا أورمو واتس أورمو إن جيم إن في برانكي لا كوسا متكون تبان متكون رابشا متكون إن تلتي بديتي إسر رابوت كنت سامني جالا تكون أفانا مالا خيسني خبرن دابن يو جلا غرغلتن أورمو نتيجة تاني أورمو خيسا غرو هرار جيبار سين ديرك أمو بكودة سنة دجرا سبب نسا هرار جيد دلتي أرسينا مو جارتك كبتي وانا نجو خنا قلبي لا أورمو لقي فدا kabajan tota jaalatam tota hordoof tota ko akkasumas jaalattoota maakii guyyaa hadhaa dhimma maakii dhaggeeffachuu dhuftan tokkoffaa maakiini intala xiqqoo tokkoyii rabbi nuu guddisee asiin nu ga'e tokko jedha guddachuu sitti nuti qabadhaayye tokkoffaa maakiini xiqqoodhuma siituu beennuyyi ituma kurkur jettu asirraa sagalee ummataa taatuyyi guddattee alhamdulillah geesse bultii qabatte bultii qabachuu maakii irratti maakiin tokkittiidha jaallachuu dandeessu dhabuu dandeessu amma waan hubadhe kee haasaa keessatti maakiin xiqqishoodhuma tokkotiyyuu miidiyaa kanarratti tu arginu ija keenya duratti guddatte yeroo hunda wanni diinonni si yookiin boo namoonni maakii jibban itti cabsuu barbaadan eeruma si irratti tokkoffaa waan ati dubbataa turte gatiin argeefan sila si galee mana barattanis waa si lafa lafaa turtan argee ture maa eeronni maakii haaraadhamu diqaalaa manatti deessemu akka waan maashamaa qaqaatti akka waan makii ol deebisutti hundi jari fayyadaman eeruma makiiti maa hin eerumte ilma oromootti eerumte komandootti eerumte ijilliitti eerumte ijoollee argooti ijoollee komandoo jaarsaaf jaartiidha makiiniif intilaan kana godhaa kana yalla manta kana jedhamu makii waan isin jaallatte wajjin akka isin jirtu wajjin si waliin jirra jechuun barbaada. Gaaffii tokko nama horii gaafadha innis dabbaaliin. Dubartii ta'a ummata kanaaf sagalee taatu moobaayilii qabdaa sagalee taate taate hin jedhu. Moobaayiluma qabdaa gaaffiin koo sagalee taateetta hin taane qeerroo biyyaatti makatteetta hin jenneen. Moobaayiluma beek qabdaa maayinu moobaayiliidhuma beektaa. Moobaayil dhiifama mubaarak nama tokko jala gabbuuti abdii. Nama tokko jala gadi bu'aa yalla. Moobaayilii beektaa. Okay. Jijjiirraa inni moobaayilii beektaa asii dadar abaaboo argatu. Gabaabseen see kan nagaa fedha nagaa fedha dhaggeeffatu. Maayikiin sii deebisaa na dhaggeeffadhu. Sii deebisaa na dhaggeeffadhu hubee. Maakiin uummata Oromooti sagalee taatu sagalee taate taasisu. Qoo sii deebisaa. Sagalee taate taasisu. Moobaayilii beektaadha malee qabdaan siin jedhu ansi. Okay sii deebisaa na dhaggeeffadhu. inni qabna mubaarak ijoollee. Qoo jaalaa buta kanaan filis na dhaggeeffadhu. Maayikiin naa wajjin wal qixa hin jenne. Ani maayikiin caala siin hin jenne. Na dhaggeeffadhu obboleessa Sayyi. Maayikiin Oromoodhaa kumaan goone siin hin jenne. Anaan maayikii caalaa hin jenne. Maayikiin xiqqoodha hin jenne. Galata hin qabdu hin jenne. Maayikiin Oromoo biraa galata qabdi Oromoon ni jaalata. Garuu yoo afaan diinaa keessee Oromoon jalaa garagalte ni cabdi Oromoon akka maayikii deebistee hin argattu. In politics ani ijoollee ati udaan keessa ooftuu miti. Na hubadhu. Waan eeggachaa jiru na hubadhu. Maayikii wajjin Kita kudisi bila kabar kedabu wambra maiki malat Oromo jechu maiki kamu maiki suhu kita berangkat. Kamu dapat abdi dadar. Aye. Oke. Oke nade gefadu gafa maiki Oromo dak sagede tatu ani dabbal jawala ni qaba lalan ture tap tap godati tin ture arras wani qabu biran dabada kasi montum barbadu geru akata Oromo nama kesi girtu fiala Oromo kesi girtu qabata ma kemara jirun maiki ni moamti asibo dan Oromo maiki nargat. Ummanni Oromo tiktaaki irra jiru
si waslaataa kanaa miti akka taasoo hin beekne miti gisee abbaa fedhe micciiree as deebiseera si micciirra as deebifna humni kee immoo humna kootu hin geessu na amani humni kee humna kootu Okutaka, eebisaan jirta? Eebisa. abdii dada Eebbisaa refa galis. Eebbisaa refa galis. Eebisa yoo jiraatu okutaka ni jira naan jirti. Jira. Waan jiru hin qabu. Okay, mubeera dhageeffadhu. Bakka eebisaan jirutti, bakka sabboonaan viidiyoo bareedaa jirutti. Waada naa seente sana mubaarak musammaan naaf guuttaa yoo dhiira taate. wallahi makiin mo'atamnaan mataadhaan dhaabadhee mana helan yoo barbaade mana helan seeneen mataan dhaabadhee shaaworii gala. Yoo maayikiin geema kana injifatte daqiiqaa 25 akkumaan jee mana maayikiitis ta'e mana keettis mana kiyyaas dhaabbadhee Oromoodhaaf waadaan gaanis ni guutaa. Saatii lama qofaan nu hafee Oromoon eenyu Oromoon eessa jira Oromoon hangam takka jabaadha maayikiin hokkam taati garaagarummaa saatii lamaa qofa booda walagarra. Andabbaa. Inshallah. Abdii dada abaaboo darban. Ayyee. Okay, family. Koiga Mubarak. Koi asirratti. Wanta kana do. Koi. Familiin Mubarak akka adabu feetan akka dabbal adabu feetan. Warri ka Mubarak hin tuqamu maayikii fi Mubarak nurra hin tuqamu barbaadan maayikii poos godha. Dhageessanii dabbal raggatuun dabbal mukaan dhaabuun dabbal ari'uun achi booda guutuu keessan jechuudha. Mubarak yoo si jaalatan. Yoo si jaalatan. Nuti seenii tokkummaa. Yoo si jaalatanii maayikii jaalatan Mubarak wagga kanaaf hojjette. Salphina dabbalii hojii seente kana jalaa faamiliin ta'e yoo si baafte. Si baafte hammaama keessa seenteetti mataan dhaabbata. Hammaama keessa. Dhaggeeffadhu dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya dubartiin everything waa hunda keenya. Dubartii malee milkiin hin jiru. Eessattuu obboleettiin keenya ummata kan faamilii koo faamilii kee faamilii maalii jedhamu jiru. Dubartiidha akkuma jarree hadha ciniinanii nu qabanii hadha kana ciniinanii qabanii ni jibatti jirraa fi allan jedhaa jiran nus jirraa keenya agarsiisa. Warra gannaa abbaan barbaade abbaa barbaade raggatuun halaal aleeka. Garuu alagaan bakkee dhufee. Mubarak takkanaa kan hime. Alagaan bakkee dhufee. Salaamu alaikum. Akkuma jarri heelanii akka jaatti ilaalan nuyi nus maakii akka jaatti ilaalla. Faamilii aslii faamilii sabboonaa faamiliin guutuun hadda makii waliin dhaabata. Inshaallah. Ayyee galatooma. Inshaallah ni injifatti ni burraaqna ni gammanna dabbal kanatti naa adabamtu mana makii keessatti yoommoo haalli isinitti jirtu si galchuu didde mana koo banadhee faamilii koo keessatti daqiiqaa 25 kee shaaworii keessa mataan naa dhaabatta. Hin taane bakka mana heelan jetti miti mana heelan itti dhaabachuudhaan dhaqee mataadhaan. Salaamu alaikum. Mana heelan na keessee. Ammaan Mubarak waan takkaan siin ammoo. Mubarak waadaadhaa carraa yoo arganne lolchuu mana maayikii seennee adatti fudhannaa. Mubarak dhageeffadhu. Arraanni dhiiraa takka hojjeta. Qoy dhageeffadhu Mubarak jecha itti kan ammoo gaafa gartee isiin sanne akka taatee gartee mo'amte gaafa irra deebite gaafa gartee lakkii niin balleessee afaan tun nama shaateen hin jiru malee. Okay? daqiiqaa tokko Jiru naa mi? kenna. Noota. Daqiiqaa tokko naa kenna. Kabajee bisaatii kan osi deebite si dhuman. Kalma. Dubbadhu tokkuma. Daqiiqaa tokko baay'ee naasaa waan xiqqoo naasaa garuu akka jedhu Oromoon isaa abbaan cabsee isaa abbaan gaafa cabsee ollaan ija jaamsaa jedhani. Maakiin Oromoo yoo mo'amtes akka namni tokko mo'ametti mo'ame malee waan addaa miti garuu jechan taane haasaanii haamilee wal cabsuun fudhataman qabu. Yoo mo'atte essayye baga mo'atte hin gammanne hundi keenya iyyuu intala Oromoo mo'atte yoo mo'amte immoo jecha akka fofokkisaa akka siyaasaanii mana seetti galtee naa adabamtaa mana maaliitti galtee naa adabamtaa kun fudhataman qabu. Namni tokko siyaasa lama fayyadamuun hin danda'amas keessatti. Tokkoffaa nama kakaasanii akka namni sappoortii godhuufiif adeemuun hin danda'ama. Tokko bareedaadha kun. Garuu keessachi fagaatanii immoo walirra deemuun kun gaarii miti. Bareedaan ta'u akka kanatti. Likkii darbe, masmara darbe,
amma yeroo tokko dheengadda footoo see gadi garagalchitee nama 8,000 walitti qabdee beeksisa hojjetaa turte. Okay, bareedaadha kun. Hin deeggarama. Waan bareedaa hojjette galatoomi siin jenna. Akkasitti immoo keessa oolanii irra deddeebi'aa oolanii haasawuun kuni maal akkan jedhu wallaahi afaan koo keessatti jecha dhaban. Lammaffaa hin mo'attiiree hin mo'atti. Mo'achuus qabdi. Rabbi si amoosisu. Oromoodhaafis maan hojjetin waa tokkoon godhin intala Oromooti bakka keenya mucaa keenya obboleettii keenya mo'achuu isheen nu gammachiisa. Yoo mo'amtes immoo akka dabbaaliin garuu sirrii miti akkasitti baay'isuun jedheetan iyyuu yaada koo kennadhaa galatooma. Wanti naasa'uu barbaadu afaan keessaa na bade amma. Galatoom ulfaadhu akkuma kana tokko tokko namni yaadan kennan naani dubbadhu memberii ta'a guys memberii ta'a memberii si kanala abaabaa tokko nyaatti. Dhugaa rabbii fakkeenyaaf tokkofa irratti mamakii arrabsuudhaan nama masuuqee yeroo hunda garuu immoo haa ta'u malee jibba lafeedhaan qabu. Makkii ofitti qabee naanii koo jedhu la. Dhugaadha nama hunda arrabsu jibba lafeen qabu. Har'a lala. Qabu anaaf ishiin anaaf foon kan kiyya sii galee. Garuu immoo haa ta'u malee gaafa guyyaa akka arraa kana haa mo'amtu gaafa siin mo'amte yookaan haasawuma akka kanaatu akkamitti akka itti yaadamee dhufe hin beeku. Ijoollee xixiqqoon gariin beektaa feemasummas ni barbaadde kuni normaaliidha beekamaadha namni hin beekne sin jiru. Feemasummaa tanaa jee namni waan hin goone sin qabu sini galee saniifuu walumaa galatti makkiin darajaa isaaniiti miti. Normaalii ani makkii takka jibba siin qabu garuu mo'amuu siin jaaladhu akka ishiin mootuun jaaladha. Inshaallah ni mo'atti jeetiin amanaa kanatti. Oromoof taate malee waan Oromoo goote malee waan Oromoo goote hin qabdu. Oromoon dabarsee isii godheeyyu waan Oromoon isii godheetu waan isiin Oromoo goote san caalanii beeytanii isin hundinuu. Ganamaa galgala akkaawuntii isii irratti gubanii ganamaa galgala qaqqabanii isii balleessuufdhaaf sii galee wanni uummanni Oromoo kun hin goone jiru. Angaruu akkanatti normaalii ni gartu ijoollee xixiqqoon kunillee feemasuudha waan hin goone hin qabu. Anillee of ooloon takka dabalte geessumaan dhaqee arrabsaa oola guyyaa tokko tokko dhaqee waraana. Dhaqee waraana gidee isii arrabsine laayikiin kan keenyallee ol nuuqaa jiran dhugaan isinitti mee beekada. Viidiyoo makkii gaafan arrabsu laayikii 10 argadda. Fooloo yoo xiqqaate 5 3 itti argadda. Akkamittiin arrabsuu dhiisa. Garuu immoo jibbaa siin qabu. Wallaahi eenyuun hin jijjiiru. Gaafa guyyaa akka har'aa kana fa'aa dura hokkee murama malee duuba naaf isinii galee saniifuu waa baradhaa jira kan keenya. Gaafa guyyaa namni guyyaa qaba namni gizee mara akka barbaadanitti yoo nama wajji jiraattan gaafa guyyaa namaa sana eegaan isiniin jaa dhugaa rabbii garuu immoo makkii tokkoffaa ijoolleen bahaa Oromiyaa walumaa galatti makkii namni harki guddaan parsantii 95% balleessuu barbaada sii galee balleessuu gaafan siin jedhamu bee warra nuti qofittii argama miidiyaa kanarratti malee akkamitti namni biraa argama joofaatu jira amma qanamaa waamne sii galee. Saniifuu silaa akka namaa namni jiraatu iyyuu hin jiru akka rabbii garuu nima jiraata. Walumaa galatti isiin gootittii Oromooti dhugaa rabbii sii galee yaani faarsee bultoo miti nama ofiin bulu normaalii dhugarratti immoo dhugaan dubbadha malee sini galee dhugumatti jabduu Oromooti. Gaafa nuti warra asirraa ammaan tan afaan bannee afaan shaaqaa kanaan nama arrabsaa oollu jawwaala hin qabne isiin asirraa waa'ee Oromoo haasawaa turte. Amaaraan kokkee wal qabdee jarana gaafa namni tola isinii oole hammeenya namaa qofa funaanuu osoo hin taane. Waan isin gaafa san jalqabarraa kaaftee hanga irratti isinii hojjettellee yaadadhaan isiniin jaan dhugaa rabbi guyyaa isin biraa qabdi guyyaa isii bira dhaabbadhaadha waan akka sana. Galatoom ulfaadha dhugaadha namni makii arrabsu tokko naanidha. Wallaahi anatu galche akkasiin jibbaa hadhoon qabne hin beekamu. Isiinuu jette gaafa isiin makii faarsite laayikii 1 hin jiru fooloon 5 hin jiru. Gaafa siin makii gaddeeftee argatte laayikii 10,000 fooloo 5,000 argatti. Maal gootu kan digdiira jirti. Kana arrabsiisee eenyuun isin gaafa nan dhugaadha. Eeggadda footoo si kaadde maakii koo maakichin minaaminaachin afaan meeqa jijjiire nama 500 ol kutuu dide. Cufadhee mana makii dhaqee deebee dhufee gadi garagalche. Nama 8,000 dhufe. Isintu fedhe jara keenya namichatu sangaa walitti qabee gabaa geesse nagaduudha. Namni abbaa kanaa jedhu hin dhabame. Geessee sa'aatti jijjiiree geesse. Irraa bituu didan. Geessee hoolaa geesse qabaa. Irraa bituu didan.
re'ee geesse didan adurree waan gaarii kana geesse didan saree harkifatee qabaa dhaqe irraa bitan karkarroo bite fuudhee dhaqe irraa bitan alana saree karkarroo naga du'ee qale. Nan gabaan waan namni sirraa bitu keessattuu tiktook irratti waan namni anaan rabsanii kaanii viidiyoo san kaasanii dhiifama nuu godhi viidiyoochi biyuun sadanudha. Iniina gahaa dhiifama nuu godhi naan jedhu yeroo hundu. Kanaafi sa'aatii kanaa akkuma naanii kana jirra sii jirra jechuun waa guddaadha. Bineensi jaldeessa fakkaatu kana baluu feesira ta'e hin jedhamu akkana bafissuum hin jedhamu. Wallahi badaatti dhagaameen. Mube carraanaa kan wanta kaan dubbadha. Nuumiti namni nafxanyaan afaan Oromoo beektu itti haasoftee waliigalteen ajandaa jijjiirtu karaa sa'aan waan deemu jirtuuf daqiiqaa asirraa gurra isiisanii taaptaap yoo goone irra wayyaadha. Waan amma maqtiin laayivii seenuudhaaf sa'a tokko. Eewwa. Kanarraa kakee ammoo yeroo hunda ni beekna bikkuma feeteetu namoota waan kannatan caalaa namoota waan kannanneetu gufuuta manneen amantaa keessatti illee maa deemanii kadhatan maa kana deddeeman namoonni jiru namoota waa kannatan osoo hin taane namoota waan kannanneetu warra waa kannatu dhorka. Kana jechuun waan silaayis rabbiin namni dalagaa fuulduraa beeku hin jiru garuu amaara nu ol godhanii nuti gannu godhuun umaatii miti. Kana ammoo hayyummaa dila kana namaaf haada dheeressuun micummaan kun booda akka ifin alaaqne booda raaga biraa keessa seenee akka ifii isaatiif hin kannine osoo dhorkitanii waan fuuldura gaarii jeetina mana galatooma. Ulfaadhaa galatooma makiin laayivii irratti hidhamaadha warri yaadan kennanis ifa manaa godhaati cufee makii bira deemuu fani. Ahaa baaliyyoo artistuu wadaajoo jabaa dubbadhu artistuu wadaajoo ittaanii ladies first baaliyyoo yaada gaggabaabsaa jabaa sabaa dubbadhaa yaada gaggabaabsaa ifama wajjin. Dabareen kan eenyuti amma? Baay'ee dubbachuus hin barbaanne namoonni hedduun dubbatan waan naan hin dubbatte waan naa ta'eef hundumti keessanuu gochaan ta'a biratti argamaadha. Namni beeku hin beeka jedhee yaada. Turmaata yeroo dheeraadhaaf miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti akshin gochaan beekamti. Hundumaafuyyuu gochaan tanii bira dhaabbachuun tokkoffaa namummaa nama gaafata. Hundumti keessanuu ga'ee namummaa keessan ba'aasanii jechuu barbaada xumuree jira. Nama gochaa ta'a. Thank you. Baaliyyoo. Okay, galatoomanis daba yeroo fudhannu marri keenya achi dhaqnee taap godhuu, koppileenk godhuu, sheer godhuu, waan qaban kennuu qofa osoo hin taane wanti nu bira dhaabbannuun taap sheer laayik godhuudhaan hamma taphni si oo'itu bira dhaabbachuu qabna. Hifatuu hin qabnu, si faana jirra jechuu ni qabna. Yeroo sanitti koomantii barreessuu osoo hin taane wanti godhamuu qabu taap koppileenk sheer kana qofaadha. Hamma taphni sun eegalee xumuramutti Oromoo amaanaa kana gochuu qabna. Namni nutti akka hin kolfine kan kolfaa akka hin taane. Hamilee isiillee eeguu qabna. Hamilee maakii osoo hin taane maqaa sabaa eeguu qabna jechuudha. Oromoodha ka taphatu maqaa mana maakitti taphatama malee maqaa sabaa eeguun dirqama namummaa keenyaatti achitti argamuu qabnedha. Galatooma ulfaadhaa wayyamaa. Ayyee galateema nagaa rafa. Jabaa dubbadhu abdii muktaar lakkaan dubbanidhaan dubbattaati. Ayyee. Ani wannan jechuu barbaadu duraan illee gisee dabbalfaa jira san dubbachuu barbaadeyyuu jirraa waa'ee jirraa kana wal qabna akkas wal goonaa suni xiqqoo gaafa taphni kun jalqabamu taphni gaafa jalqabamu kaani himmootisa ilaala kaan immoo himmootu kan jedhu suni akka ishiin hin ashannafamne yookaan immoo akka ishiin ashannaftullee kan barbaadu sun egaa taphni dhumatee booda fa'aa kan giifti kennu jira maaliif akka ashannafamtu kan barbaadu waan ta'eef waan akkasii sun odoodha dhaabbatee xiqqoo geema irratti baay'ee das nama jedhaa jechuu barbaade tuman. Thank you galatooma hundi keessanuu ani miiraan dhufee iyyuu namni doolaara 500 wajji qabsiisu maakiin immooti jedheetiin deemaa jedhee dhufee maakiin immoo amti jedhee namni qabsiisoo jiraate malee koot akka mootummaan beeka sirriitti. Kanaafuu hundi keessanuu galatooma bantee hirtina fakkaata moo banne ganaadha malee. Ayyee. Bona vale. Hace saati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hawasa keenya bakka naga jiraatanii. Waalaikum salaam.